gaafataayeen tasti amaaraa kofaddaan qabdee interview godhaadha barbaree taqanitee barbaree hoodhoo nyaadhuu jetteeni barbaree nyaate እንዴት ያደርጋል አቶ ታዬ እንዴት ያደርጋል ጉየቱን አይ ምንም አይልም ቆንጆ ነው ይጣፍጣል ጋወዴት አጋፈሲል እዳኑ ታዬ ገና ቱሉ ሜቅ ጅክስ ረድዋ ሶንታን ኩማታማን ከንተው ወገንስ ኬኛ አርሳ ከፈላጀ ሻኪን ተቆዩ ጅሩ ዳዳኒ ሲምበዳ አናራፈሙ ሲምበዳ ዮራፈሙ ባቴ አነን ቀመነ ኑዎ ቦዳ ከንሳባ አማና ቦመታዳባ ኦሮሞ ቢሊሱማ ኦሮሚያ ወላኩማ Ashama nageenyi rabbii guddaa simbiratti haa jiraatu daawwattoota keenya qophii balballoomii oduu torban kana injifannoo adoolessa 23 qabeetiin hamma guyyaa irraatti ta'ee fi eebba waraana bilisummaa Oromoo gama biraatiin ammoo murni bilisiginnaa wal nyaachuu isaanii kan agarsiisu viidiyoowwan qabanneetiin dhiyaannetii jira akkasumas duulli wal waraansa siyaasa aangorraa wal fonqolchuuf dantaa bu'aa qoodamuudha maal fakkaata. Wardiyan gaachana sabaa waraanni bilisummaa Oromoo kaabaa fi kaaba lixa shaggar zoonii gidduu galeessatti diinota isaa salphisuun dhagaameeti jira. Adoolessa 25 ture waboon lixa shaggariif kaaba shaggar aanaa kuyyuu gandoota afur dabalateetiin tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa hedduu fi ajajoota waraanaa dabalateetiin kan ajjeese ta'uu fi gaddi bilisiginnaa keessatti uumamuun dhagahameeti jira. Akka Odeessi naannicharra nu qaqqabe ibsutti ajajoota waraanaa gurguddoo olaanoo ta'an 5 dabalateetiin gandoota ona Salaalee keessatti tarkaanfii gurguddaa fudhachuun dhagahamee jira. Kana malees ona warra ejereedhattis tarkaanfii fudhatee leensaan qabatteet dhiyaattee jirti. Oduu isin dhageesseetiin isinitti deebi'a nafaana bu'a. Bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galaa tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo goonfachuun ibsame. Lola mootummaan bilxiginnaa maqaa duula farra shororkeessummaa jedhuun waraana bilisummaa Oromoo irratti labseen lolli jajjabaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u aanaa meettaa roobitti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galaa tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo goonfachuu ibsee jira. Hoggansi waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galaa kaabaa fi kaaba lixa shaggar tokko raadiyoonii dirree shaggaritti akka himatti adoolessa 23 bara 2022 aduu sanbata xiqqaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa aanaa meettaa roobii bakka addaa laga qorichaa jedhamutti fudhateen waraanni mootummaa hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu ibsee jira. Waraanni mootummaa tarkaanfiin irratti fudhatame kun humna wal makaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, riippablikaan gaardii yookaan komaandoo, humna addaa Oromiyaa fi gaachana sirnaa of keessaa qabudha kan jedhu hoggansi waraana bilisummaa Oromoo kun odeeffannoo dursinee arganneen lafa lolaaf mijataa hiinee waan qabanneef tarkaanfii waraana mootummaa kanarratti fudhatameen injifannoo guddaa galmeessineerra jedhe. Lolicha akka Odeessuma kana wal qabateen injifannoowwan argatan keessa loltoonni gurguddaan kan irraa ajjeefaman loltoonni bilisiginnaa hedduun hamileen isaanii cabu gandoota uyyee cabaree akkasumas kooyyee acaayee jedhamuu fi jillee qeerransaatti namoonni 70 ol daara irraa yoo ta'ani loltoonni isaanii Boorata guddaa iskaabaatarii jedhamuun akka walamanii fi lola kanarratti bireenii 4 sinaayiparii 3 fi baazuqaa 1 dabalatee kilaashin akka harkaa 17 mooraa galii qabsoo bilisummaa Oromoo fi ta'uu maddeen gabaasaniiti jirani. Gama biraatiin aanaa meettaa roobitti sanbata darbe iddoo laga qorichaa jedhamuttis tarkaanfiin fudhate kana fakkaata. Haa ta'uutii malee murni shiftaan abbaa irreedhaa uummata hiraarsuun dhiifne godina Shawaa kibba bahaa aanaa boorattis uummata nagayaa ukkaamsuuf shaneedhaan wal qabata qabdan jechuun gandoota dooyyoo 4 keessatti tarkaanfii uummatatti fudhachaa jiruun dhagahamee jira. Hidhaa dararaan hedduun kan hammaate yoo ta'u irroo baldaa kurfaa galaanaa akkasumas dagoo tolaa hordofaa diimaa malkaa Fittala ayyaantu fittala kan jedhaman ganda tuujii dhakkaa keessaayis ta'uun gabaafamee jira. Kana malees gandoota qilxuu keessaa kan hidhaman hedduu yoo ta'u kitaaba doonii horaa qabatoo baqqalaa ifaa badhaasoo sambatoo akkasumas bashaada gadaa abbulee badhaanee saaxee
Shibuutii fi Abarraa Dayyaasaa kan jedhamanii hiraarsa guddaatti yoo argaman gama biraatiin adoolessa 13 irraa qabee tarkaanfiin fudhatamu hedduun isaanii injifannoo boonsaan galmaa'uu fi godinoota Wallaggaa afran keessattis tarkaanfii fudhateen onoota Mandii Gabaa Sanbataa iddoo jedhamuttis tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo fudhatee sin dhageessifneetiin gama oduu keenya balballoo fi xiinxala Oromiyaan maalirra jirti murnoonni diina kennaa maal yaadanitti sin deebisa. keenya aarsaa kafalaa jira. Milishaan keenya aarsaa kafalaa jira. Uummanni deeggaree kaleessa amanee fudhate harka isaa kutaa jiru. Waan qaqqaban duwwaa laalla waan ta'e waan hafee hubannoon badaa waan jiraniif kana hooggantoonni naannoo sana jiran sirriitti beeku jechuudha. Kana irratti qoosuu waan dandeenyu natti fakkaatu. Alaala dhaabbannee qeequu waan dandeenyu natti fakkaatu jechuudha. Kana iddoo hundatti uummata ijaarree uummata fuulduratti wareegamuu yoo jiraate jennee xiyyiitiin osoo akka bishaanitti roobu achi keessa taa'anii guyyaa guyyaa warra hojjetanii kana beekamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Yeroo ammaa kana hojjechaa kan jiru nama kana ture daawwattoota keenya Fiqaaduu Tasammaa bakka bu'aan paartii badhaadhina Oromiyaa akka ifiin jedhu qurxummii balleessuudhaa fi galaana gogsuu qabna jechuun dhaadachuun isaa seenaa keessatti waggoottan lameen dabarsine kan yaadatamudha. Oromiyaan lafee Haacaaluu Hundeessaarraa kaatee gaaga'ama gurguddoo lubbuutoo kumoota 30 olii kan ijji idila addunyaa osoo argu jalaa callisee fi qeen haadha Oromoo imimmaan roraasuu bira dabartee dhiigni galaana waabeetiif laga baaruuf deddeessaa erga ta'e waggoota 4 lakkoofsaniitiin jiru. Haa ta'uuti malee dhaadannoowwan furguga akka misaa'ila Kooriyaatti halkanii guyyaa nurratti darbatamaa ture hunda dandamanneet gulantaa kana geenya jedha. Warri kaleessa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabna jedhus dubbittiin faallaa itti taate duula opereeshinii farra riphee lolaati. Itti aansuun duula ijibbaataati. Saniin booda ammoo duula ijibbaataa isa waliigalaadha. Amma ammoo duulli afraffaan duula ijibbaataa yookiin macarrashaa zamashaa jedhuun afaan faajjiin ifaan bahaniiti dhaadatanii warra soddaa fi nyaapha hiree irratti qoodamanii fi warroota kaleessa isaan guddises taayitaa irratti wal dhabaniitii fi bu'aa kaleessa kuufataniif kaleessa na ergattee har'a faraqaaf dabareen kooti sin ergadhaa irratti kan wal dhabaniif caffee keessa taa'anii finfinnee walakkaa taa'aniitiin biddeena alool achuu fi foon diimaa jaji'aatiin foon ilmaan namaa akka bineensi nyaatu taasisuu caala qaaniin hin jiru. Isaanuma sanutu ammoo jecha ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyaa qabneetiin raafna yoo raafne dhama aannan baati jedhan isaan ammoo as deebisaniitiin buqqeen sun hin cabin qodaan sun hin cabin jedhan. Maalumaa fi jecha ajajaan waraana bilisummaa Oromoo jedhe dhageeffanneet walit deebina. raafamaa jirti akka aannanii. Itoophiyaa raafamtu kana ni raafna, raafamuus qabdi. Yoo raafamuu baatte aannan qammane taati. Aannan qammane ajaa'ee ni bada. Akkas taate raafamuun dirqama. Yoo raafamte immoo dhadhaa fi dhama baachi keessaa. Kanaaf nuti raafnee dhadhaa sana baafna. Warri dubbiin jala baddee fi dhiiga namaatiin kaartaa taphataa jiruu fi hattoonni saamichaa fi kotorbaandii garee lamatti wal qooduun uummata godina Baalee, godina addaa Kamisee akkasumas Harargee lamaan lixa Oromiyaa fi Arsii lixa giddugaleessa Oromiyaa irraa man malee ofii isaaniiti balaa isaan calaafamaniin lubbuun kumoota irraa badan daa'imman mana irratti gubaniitiin birbirsa muka ejersa jalatti dahannoo roobaa tokko malee aduun dhaanamaa jiran isaan kanaaf yoo qoosan isaanis
Egaa haasaa irraa nafne kaleessa qurxummii balleessina har'ammoo buqqeen sun akka hin cabnee fi jecha fakkoo sana dubbachuun isaanis waan ajaa'ibaati kanas isin dhageessa. Uummata ijaarree uummata fuulduratti wareegamuu nurra jiraata jennee xiyyiitiin osoo akka bishaanitti roobu achi keessa ta'anii guyyaa guyyaadhaan warra hojjetanii kana beekamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Yeroo ammaa kana hojjechaa kan jiru humna kana uummata sirriitti ijaaranii uummanni of keessaa akka qulqulleessuu fi naannoo isaa akka eegu karaa ijaarameen akka eegu Fiqaaduu Tasammaa jechuun isa kana isa kaleessa waa hundaan dhaadate isa kaleessa gidiraaf dararaa qofa osoo hin ta'in buqqaatii lammiiwwan hedduu karrayyuu keessatti abbootiin gadaa akka ajjeefaman uummanni aanaa booseet kumaataman akka dhumu giddu galeessa ona warra jaarsoo salaalee keessatti mana cidhaarraa dargaggoonni 18 halkan tokkotti matiriyaasiidhaan rashanaman aanaa jillee dhummuuga harxummaa fursee daawwaa cafa baatee fi kamiseen akka goolamtuuf uummanni akka buqqa'u wallaggaa afran keessatti guyyaarraa lubbuun dhibboota akka baddu gudiyii fi boorana keessatti arsii keessatti aanaa heban akkasumas aanaa shaallaa ajjee shirkaa fi onoota muneessaaf kanneen kana fakkaataniif rakkoo gurguddaaf kan saaxilan isaanii matakkalitti warri diraamaa hojjate gama tokkoon harka mirgaatiin kotorbaandiif albuuda warqeef ziqaa abbaa jimaa fi sibintoo ta'anii gareetti wal qooduun uummata keenya diraamaaf godhanii waa hundaafuu kana keessatti dhaadannoof darbanni jechoota Misaa'ilii Kim Jong kan Kooriyaa kaabaa namichoo yabbuudha shimallisis waan dammaqee fakkaata rasaasni hangaasaa fi taayyee danda'a itti roobuu bira darbeetiin barreeffamoonni toora feesbuukii taayyee danda'a akkasumas haasoyni maayikii ol banatanii ol cufatan Afayyaayii caffee Oromiyaa kan ifiin jedhu lallabdootaatiin gama kaaniin ammoo warri diraamaa kana taphachiisuuf sangoolee afran walitti qajeelchee jidduu taa'eetti koflusi achuma jira. Egaa dhiiga kanaan gariin kaartaa taphataan wallee Umar Suleemani daawwattoota keenya gumaan gootota ni baha ammas walitti deebinaati maal jedhan cunqurroonni. Dheebuu wayyaanee aangootti deebisuudhaaf qabu milkeessuuf gaa'ela badii raawwachuun yaaliin isaan taasisan abjuu ta'ee hafee jira. Caasaan nageenyaa kutannoo olaanaadhaan aarsawwan gurguddoo kaffaluudhaan kaayyoon diinaa akka maseenee fi mataa gadi kan qabachise yoo ta'u uummanni keenya bilisummaa dhiiga ilmaan isaatiin argate duubatti deebisuuf murnoonni socho'an ofirraa faccisuun calaqqee dimokiraasii dhugaa fi misoomaa ariifataa argame akka hin gufanne qaamaa fi qalbii mootummaa cinaa dhaabbatee birmadummaa biyya keenyaa kabachiisee jira. Uummanni keenya deebi'anii gabroomuun naaf hin malu jechuun qabeenyaaf qaamaan caasaa nageenyaa Oromoof bilisummaa Oromiyaaf walabummaa jedhaniitiin qurxummiin isaan balleessina jedhan hanga oduu kana qindeeffannaa jirurrattis dachaa ta'aniitiin humna misaa'elli addunyaan qabdu balleessuu akkan dandeenye otuma beekan egaa waan dandeettuudhaan jennaan jaarsi galeet niitiidhaan jedhama daawwattoota keenya qophii kurfeeffanne kanatti maal waliin jedhaa jiru akkasumas yaadrimeewwan isaan irratti walitti dheekkamanii fi wal nyaachaa jiran maali gidduu kanatti eenyutu rakkataatii jira taayyee dongoraatii fi hangaasatti deebina. Caaluu hundeessaa fixeetiin jira isiniifiin itti dhufuu taasanii saktanuma akka abbaa gadaa harrayyuuti. Akkuma gaariittiin isin dhufuu ta'a Oromoo quba qabaadha. Obboleessa moluu keessanii kana laala'amuu laaftumattiin isinitti himaa beektu. Osoo aan du'e amma kana galateeffatuun barbaada ijoollee kumaatamaan lakkaaman galchanii jiru. Ammas yeroo hafte kana keessatti ijoollee galcha ijoollee dogoggoranii karaarraa maqan gorsaatu galcha. Mootummaan naannoo Oromiyaa nagaa barbaada.
dhuguma kolfuunis namarraa tola yoo kolfanis ummanni kun eenyutti akka kijibaa jirus nama hin galu. Yaa'ii darbe irratti dursa akeekkachiisa kennuun tokkoon miseensota caffee gaaffii akka hin gaafanneef gola jahatti qoodaniitiin obbo Taayyee Danda'aa fa'aa kan keessatti ugguraman ture. Haa ta'uuti barreeffamoonni maal jedha? Yaa kabajamtoota abbootii shiraa, isin warri kaleessa daboollaa fi muuxannoowwan gurguddaa wayyaanee irraa dhaaltan jechuun caffee irratti himannaa bane. Qaamaan malee sammuudhaan paartii badhaadhinaa keessan jirtan nuti maanifeestoo kenna kan mul'ataa qabna jechuudhaan egaa gaafa haceen du'u gaafa ilmaan Oromoo dhuman hin dubbanne hattuun gaafa hattuu osoo hin ta'in yeroo qoodu yeroo qoodamuuf jettu wal dhabdii akkuma jedhamu caffee raamisis waa itti dabalee fi yayyaba. Rakkoon siyaasaa keenya eessa akka ta'e hin beekne. Wanna tokko hin feeta. Wanni feetu suni yoo fudhachuu hin danda'inati. Yoo humna ittiin qabaatiin fedhii ta'ee tafa si macheessaa. Laal akkatti si taphatan. Oromoodhaatii fi uummata Oromoodhaa xiqqee isaadhaa turte. Kanan dagannu Taayyee. Tanan dagannu. Tanan irraanfannu. Waan kalee godhaa turte. Ara Taayyee rakkoo keessa galee qabsaawaa keenya goota keenya Oromoo garaa keetiif akkana taate malee Oromoodhaaf himti Taayyee. Duraan garaa kee filattee garaa jala gortee garaa keetu sanqatee har'a deebitee ilmaan kiyya Oromoodhaan naa guddise. Hin guddifnu Taayyee. Hin guddifnu. Ilmaan qabsaa'otaa ni gargaara. Ilmaan qabsaa'otaa warra qabsoof wareegame qabsoorratti hidhamee ni gargaara. Kee garuu addaa kee hin gargaarru jechuudha Taayyee. An gaafa Taayyeen tattee Amaaraa kofaddaan qabdee interviyuu godhaadhaa barbaree itti kennitee barbaree hoodhoo nyaadhuu jetteeni barbaree nyaatee እንዴት ያደርጋል አቶ ታዬ እንዴት ያደርጋል ጉየቱን አይ ምንም አይልም